teenya tana suuraa isiidha. Akkuma asii achitti na biratti agartan kana kuno obboleen teenya tun baddeetiin barbaadaa jirtu. Isin Arsii Bahaa, godina Arsii Bahaa, magaalaa Arbaa, magaalaa maal jettee mee isirraa dhageenya, obboleen teenya irraa dhageenya. Kanaaf gaa obboleen teenya tun ani isillee hin beeku gooddanyummaadhaan arsummaadhaatu waliin nu fide. Arsii taanaan wal barree waliin galuu turre isilleen iida arafaa tahutte tana mana arabaa deemte mana arabaatti achumaan hafte dallaalli isii dalagaa geesse ammoo qabamee galee. Kanaaf obboleen teenyatu yataamaadhaa fi abbaan qabdu haadhaa fi abbaa tahaa fi obboleewwan hin qabdu akkamitti obboleewwan hin qabaanne akkamitti haadha abbaan qabaanneen ammoo san hojii rabbiitii fi warra isii beeku. Kanaaf ani gama kiyyaan haadha abbaa tahaa fi obboleewwan biyyarraa baateetiin waliin biyya Tabuk Saudi Arabiyaa magaalaa Tabuk jiraachaa turte. Gaamee waan hundaa'u isirraa dhageenyaan mata duree isin ibsu barbaadeetuma obboleettiin teenyatun maqaan isii guutuun eenyu? Eeywa. Maqaan isii Hawwaa Gammachiis. Hawwaa Gammachuu. Maqaan isii guutuun obboleettii teenya tana Hawwaa Gammachuu jaama. Hawwaa Gammachuu jaama. Hawwaan Gammachuu gaa akkuma kiyyaa fixee niin dalagadheettee biyya ormaa kana turte. Wanni isii qunname garuu waan nagartee firootaa fi jechuun geelota isiillee waan dhageenii hin beekne mee isu afaanuma isiraa dhageenya. Assalaamu alaikum. Akkami nagaa? Fayyaadha. Mee obboleettiin teenya tuni Hawwaa jettee Hawwaan tun eessa kuttee maal taatee akkamitti baddee yoom baddee mee iddoon dhaloota isiitii fi maqaan isii eenyu? Maqaan isii Hawwaa Gammachuu jedhamti. Hawwaa Gammachuu jedhamti. Iddoon dhaloota isii immoo Arsiidha. Iddoon dhaloota isii Arsiidha. Arsii irraa isa. Waggaa meeqa erga wal bartanisiidhaan namni wallaahi gooddeenyummaan akka keetii kunuu baay'ee nama boonsa. Sume. Aha, waggaa tokko erga hojii jiraatan. Eeywa amma okay maqaa isiitii fi biyya isii sila adda nuu baafte bareedaadha. Arsii irraa eessa akka taate namni illee akka gartee addaa baafatuuf. Okay obboleewwan kiyya suuraan isii tanuma amma kun olaal na biratti agartan kana suuraa isii cinaacha kiyya irratti isiniif gallakkisa. Suuraan isii tana Arsii gara ulaa arbaa jedhanii. Jechuun silaa beektaa biyya isiitii fi ganda isii adda baaftee fakkeenyaaf namni illee amma yoo viidiyoo tana namee baay'ee daawwata YouTube channel Naafi fi Khadiir irratti gallakkisa. Hulaan arbaatuun Arsii baati moo Arsii lixaati? Gara Itayyaati. Haaya. Hawwaa eenyu jaamteeti? Hawwaa Gammachuu biyyummaa namni jechuun biyyummattu maqaa kanaan beekamti. Okay, tamam taatee jirti. Ishee obboleettii tiyya mee akkamitti baddee yoo mee akkaataa isin itti baddeellee nuuf ibsi biyya tamitti badde? Akkaataa isin itti badde akkuma nama tokko akkuma naafsii kana ni dalagadha jettee kan jiraattu Tubuk jiraatti. Tubuk irraa immoo namni magaalaa kana beeku ni beekaa. Magaalaa kanarraa immoo deemaa magaalaa keemaa jedhamu akka akkuma nama kamuu baadiyyaa jechaadha. Baadiyyaa Tubukii. Keema. Achuma guyyaa iidatti achuma gosan bira dalayti achuma iiduma san illee nagaan hunjette bakka ningaa illee hunjette achumarraa badde erga guyyaa sanii irraa qabaate isumaayyuu quba hin qabnu ijoollee mana jirtu isin bitu maallaqa illee ka nu biraa qabdi maallaqa mee maallaqa riyaala meeqa isin biraa qabdi mee? Riyaala
kudan bira qabdi. Riyaala 10,000 isin biraa qabdi. Mee rakkoon tun gaamuun mee ati akka tilmaama keetitti rakkoo akkam faatu irra gahaa jettee yaaddamee akka tilmaamatti anamma fakkeenyaaf namni kun erga gaa waggaa takka muluuge tarii mungkin yeroo shabaabni faa wayii wanti godha akka shabaaba hin jenne araba birallee nu dawwaltee jirti. Akka shabaaba hin jenne kamucayyoo kabarraa jirti deebi'ee beene wallahi nu dhibee isiin taate mara majidnu wallahi sida namni tu ukam sida yoo jenne afaan beekti biyya beekti magaalatu jechuun namni beektaa namni tokko gisee jaraa hamaa kana afaan bu'ee beektaa afaan beekuu fi gartee biyya beekuun hin barbaachisu maaliif jennaan rakkinni isiin dubartiidha akka hundatti irra ga'uu mala amma akkuma sii kana miciyyoon takka ganda kiyyaa baddee turte isiin ammoo hoggaa meeqa kun har'aa dhabamte. haa ta'u malee egaa inshaallah obboleettiin teenya hawwaa gammachuu namni jaamu arsii bahaa magaalaa Itayyaa ganda maaliif jaamaatti? Huraa arbaa siin jedhe. Huraa arbaa Itayyaa gadi huraa arbaa jaamti iddoon dhaloota isiiti. Gosa isii ni beektaa? Obboleettiin teenya tun gaayoo kan isinii galuu baatu tahee akka isiin jettutti miciyyoo tan erga walbarree yeroo xiqqoo keessatti gaafuma sanu Tabuukti walbarree achuma waliin jiraannee mana tokko waliin galla birrillee quubii waliin deemnee riyaala 10,000 warra nan quubii hojii deeme waliin bakka takka waliin qabnaa jetti qarshii 10,000 riyaala 10,000 kanallee dhiiftee karaa kana kuttee hin agarree mana arabaa iida arafaa kuttee achi teessee iida abageetti iida isiniin geenuun jettee turte saniin booda eessa akka jirtus bilbilaas nun bilbiltuu warra araballee gaafanne nutti hin himanii himuu dhiisanii jaarsa biyyaa qabdi jaarsi isin biyyaa qabdu maqaa isin beektaa? Okay, hundaafuu inshaallah qoratteeti atiis gartee خلاص qoratteeti okay qoratteeti gartee nuun geessaa inshaallah karaa biraatiinis gallakifna kanaaf gaa obboleewwan kiyya obboleettiin teenya tun akkuma gartee isin namuutuu beenugaa namuutuu biyya tana dalagachuuf dhufa malee wanna biraa takkaaf gartee wanni rakkinni akkuma nama mudatutti jiru ta'ee garuu immoo eenyuunu rakkinni hamaan yookaan gartee wanni badaa wayii takka nama mudata jee namni gartee yaadu hin jiru haa ta'u garuu osoo ati ofitti hin beekin hawanni kun namatti dhufu kanaaf obboleewwan kiyya namuugaa piliis haga dandeessan obboleettii teenya tana sagalee tayaa fi namni ijoollee keessattuu Tabuuk jiraattan bilbila isiniif maxxansinu kana gartee kanaan nuqunnamaa isiniin jenna bilbila kana ni agartan bilbila kana irratti nuqunnamaa suuraan isiitiis okay imo fi whatsapp ni qabaami okay amma isiin Tabuukuma jiraachaa turte jechuudha inshallah صح والله دغاخيتي اوكي طيب فكينياف كام نمني توكو ميم يسيتنا تري ممكن يوغرتي اما اركمفا سورا يسيتنا قفان قبولين مدن دي ما تا ومله ميچيونتون يوني في غرتي خرا عربا فادا يو خواتا تاتي عربسن nama tergitanii maaliif hin dubbifne araboota sana kana miciyyoon tu yataama akka teetti miciyyoon haadhaa fi abbaallee qabduu jechaa jirta. Okay tayyib firumaa hun qabdu jechuudha isiin. Tayyib erga akkas ta'e maaliif miciyyoon tu warra arabaa irra dawwaltanii piliis miciyyoon tun yataama akkana jettanii maaliif araba sanitti hin himne? Warri isii galcharree ni qabame kaasuu ditan nin beektaatis. Isaa galchan. Ni qabaman keematti qabamanii ijoolleen dallaalaan isii galchitee ni qabamti shorta qabee ni qabaman. Osuma isii bira jiranii qabammoo akkami qaadda jechuun kaabar dirqama muu laazim bar jarasan gaafachuu qoftiin laazimaa miti bar jechuun. Kanaafuu lakkoofsuma arabaa san hin beekne kaasilaa lakkoofsa arabaa kan beeku dallaala beekaa miire nuti beekuu hin dandeenyu sila dallaalaan isii beektummoo ni qabamti. طيب isiin erga ijoolleen san qabamuu beekte wanni isiin isinit dubbattee fi kaan tokko tokko numaa hin jiru. Isan dura adamne
jirtanii kaa ijoollee suma isii tanattuu bilbileeti hawaan of barbaade osoo jennu laafisiin bilbiltuu bakka isiin geettiin beekuu jette osuma isii karaa jirru osuma lakkoofsa qaallitti ati galchitee nuuf kenne osuma jennee itti barbaadaa jirru isillee qabamte torbe masan keessa yaani. Miciyyoon dallaala. Dallaalallee ni qabamte. Keemaa kana maa qoy keemaa kana Oromoo kireeffatee taamu maal godhan keemaadha? Keemaan barbiyyuma akkuma kinoo keemaa eewa keemaa jennaan baran keemaa gartee Arabni keessi tattaa'u kanaan see baran keemaan lakkaama kuma biyyaati tabuu kee jechuudha. Tabuuki akkuma riyaadii kana maaltu jira amma naa galee inshallah abshir inshallah rabbi ni mul'isa. Amma nuuf galee jira okay bakki isin itti badde Tabuuk irraa magaalaa keemaa jaamtu bareedaadha bakka inshallah rabbi ni mul'isa. Tayyib fakkeenyaaf ka amma informationni isin qabdan illee tokko hin jiru jechuudha. Waa tokko soo qabaanne maal gochuu miidiyaa irratti baafna. Ya bakka ishi galatoomi du'aa godha rabbi haa mul'isuu ni maxxansina inshallah. أبشر أبشر إن شاء الله أبشر تولي دعوتو تكيني خبجمو أكمل نجا فياد آيسين جتشا غا نجيني ما جرا غا نجيل ليسين غا فني فما أوبليتي تينيتو نكيسين جتوتي مكانيسي هوا غمچو تانو مكونو أگر تنتنا سوراني سيدا هوا غمچو جامتي هذا في أبان كبتو أوبليسن كبدو isaan hundinuu yatiima jechuun jalaa dhume namni gaa maaliif ta'a jechuun hin dandeenyu isiin tunis erga wal baranne mungkin akkuma wal baranneen dalagaa deemtee quubii deemaa turte kanallee walumaan deemaa turre riyaala 10,000 nu bira jiraati kanaaf mee obboleettii teenya tana yoo haa agartan taate nuuf iyyaafadhaadhaa jaan namni hawaa gammachuu tana suuraa sii taa agartan tana beeytan bilbila nuti isinii maxxansinu kanaan please gartee nuuf iyyaafadhaa warri keessattuu Tabuuk magaalaa keemaa jaamtu warreen jiraatan akka gartee obboleettii teenya tana yataama Arabni gaagaraa jabii Araba gara jabeettiidha Arabni iiddi kutte tun Oromoo hundaaf gadda turte shamarran keenya meeqa kararra gataa turan shamarran keenya meeqa mana Arabaa uraa jala gatanii haan baadiyyee darbanii biraa deemaa turan sababa gartee koronaadhaaf jaanii amma obboleettii teenya tanallee tarii wanni akkasiituun rabbi isii mutinilleedha wanni akkasiituun tarii wayii isii mudataa oo majuutu ani na keessa dhufe kanaaf gaa obboleewwan kiyya hundi keessanuu inshallah akka gartee obboleettii teenya tana iyyaaffattanii gartee gaa bilbila isinii maxxansinu kanaan obboleettii teenyatti himtan abdii qabna ulfaadhaa galatoomaadhaa abduma keessan asirra maxxansinaa share like olii godhuudhaan akka like yoo gootan akka namoonni hedduun beekan goota akka namni hedduun dhufanii ilaalan yookaan dhaggeeffatan goote namni waan kana akka ta'eefuu furmaata jechuun yoo harkan bilbila kanaan bilbilanii wal qunnamsiisuu dandeenye jechaan kanaaf namoonni baay'een isii tanarraa barnoota fudhachuu qabdan keessattuu dubartiin takka qarshii 10,000 dhiisii qarshii 10 yoo bira dhiiftee badde ati siif rahaadha ta'uu hin qabu haqii namaa humaa siif hin godhu kanaaf jiraadhaa galatoomaadhaa ulfaadhaan isiniin jaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh